Hello everyone. Akkam jirtu? Nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa. Har'a akkamitti yuutuubii banachuu akka dandeessan isiniifan qoodaa. Yuutuubiin faayidaa guddaa qaba. Akkasuma onlaayinii qarshii ittiin hojjechuun hin danda'ama. Kanaaf viidiyoo keenya hojjennee yuutuubii irratti qarshii ittiin hojjechuudhaaf yuutuubii banachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jalqabaa isteeppii tokkoffaarraa kaasee akkamitti yuutuubii banachuu akka dandeenyu har'a waliin haa ilaallu jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii ani kiroomiin fayyadama. Isin wantoota appilikeeshinoota biroo fayyadamuu dandeessu. Appilikeeshinii kiroomii kana fayyadamnee akkamitti banuu akka dandeenyu har'a kan waliin ilaallu ta'a. Appilikeeshinii keessan edda bantanii booddee asirratti googil kan jedhu kana gubbaarratti YouTube jettanii sarchi gootu jechuudha. youtube.com jettanii sarchi edda gootanii booddee fuula haaraa akkasii argattu jechuudha. Haa ta'u malee yuutuubiin kun kan namoonni viidiyoo hojjetanii irratti dhoobantu asirratti mul'ataa jira. Kan dhuunfaa keessanii banuudhaafi maal gochuu qabna? Imeelii akkaawuntii yookiin immoo googil akkaawuntii qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf googil akkaawuntii akkamitti banachuu dandeenya isa jedhu ammuma kan ilaalu ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti saayin in kan jedhu kanarratti kiliik yoo goone xiqqoo eegna. Use another account jedha. Use another account kanarratti kiliik yoo goone imeelii kan biraatiin akka nuti yuutuubii seennu nu ajajaa jechuudha. Haa ta'u malee isin garuu yuutuubii keessan waan banattanii hin qabneef create account kan jedhu kanarratti kiliik gootu jechuudha. Create account kan jedhu kanarratti kiliik gaafa gootan for myself kan jedhu jira. For my child, to manage my business kan jedhu jira. For myself kan jedhu kanaan create gootu jechuudha. Sanarratti kiliik erga gootanii booddee asirratti maqaa keessan isin gaafata jechuudha. Maqaa keessan asirratti galchitu. Fakkeenyaaf isa lammaffaa irrattis optional name yookiin surname kan jedhu jira. Maqaa akka optioniitti itti fayyadamtan itti galchitu. Sana booda next jennaan jechuudha. Next erga jennee booda guyyaa dhalootaa nu gaafata. Guyyaa dhaloota keessanii asitti guutu jechuudha. Akkasuma jedha dhalattan, bara dhalattan, akkasuma immoo saala asirratti erga filattanii booddee next jettu jechuudha. Amma asirra erga geessanii booddee maal isin gaafata? Imeelii isin gaafata jechuudha. Imeelii waan isin gaafatuu fi asirratti akkuma argitan your Google account kan jedhu kana waan isin gaafatuuf jalqaba maal baafachuu qabdu? Google accountii banachuu qabdu jechuudha. Kanaaf maal goona? Duuba deebinee jalqaba irratti Google accountii keenya banachuu qabna jechuudha. Google accountii keenya banachuu qabna jechuudha. Google accountii banuudhaafi asirratti maal goona? Google account barreessinee sarchi goona jechuudha. Google accountii barreessanii sarchi erga gootanii fuula kana argattu jechuudha. Google account kan jedhu kanarratti maal goona? Kiliik goona jechuudha. Google account irratti kiliik erga gootanii booddee harka gara olii irratti create an account kan jedhu kana argattu jechuudha. Kun peejii Google accountiiti. Google account keessan egaa create gochuudhaaf bakka kanarratti create an account kan jedhu jira. Kanarratti kiliik goona jechuudha. Kiliik goona.
Erga kana kiliik gootanii booddee akkasuma egaa peejii haaraa argattu. Okay, let us go. Create Google account jedha jechuudha. Enter your name, maqaa keessan asirratti maal gootu hin gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa keessan gashitanii akkasuma option name kan jedhu kana erga gashitanii booddee optional name maqaa kan biraa itti fayyadamtan erga gashitanii booddee next jettu jechuudha. Next erga jettanii booddee ji'a dhaloota isin gaafata. Desemberii ta'uu danda'a, Agustii ta'uu danda'a. Sana booda guyyaa dhalootaa itti gashitu. Guyyaa dhalootaa erga itti gashitanii bara itti gashitu jechuudha. Asirratti egaa akkaawuntii keessan bara dhalootaa keessan erga itti gashitanii booddee jenderii isin gaafata. Asirratti meelii yoo taatan meelii, fiimeelii yoo taatan fiimeelii gashitanii next jechuun jettu jechuudha. Egaa maanni asirratti akkaawuntii isin filachiisa. Akkaawuntii ittiin banachuu barbaaddan Google akkaawuntii keessan kana siifaa ta'u moo isa kana moo kan barbaadde filadhu isiniin jedha jechuudha. Garuu akkaawuntii kana maal gochuu qabna? Beekuu qabna jechuudha. Akkaawuntii asirratti create ta'u kana beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa maal jedha? Maqaa kana kaa'ee lakkoofsa kanaan isinii fiduu danda'a yookiin immoo create your own email isiniin jechuu danda'a jechuudha. Imeelii mataa keessanii isin gaafachuu danda'a. Maalumaafuu isuma jalqabaa kanarratti select haa goonuu jechuudha. Sana booda next jennaani paaswoordii itti galchitu. Paaswoordii keessan okay. Paaswoordii icciitiin qabattan erga itti gashitanii booddee next jettuun jechuudha. Next jettuun. Okay, erga itti gashitanii booddee recovery emailii isin gaafata. Emailii kan biraa recovery yaa'u barbaachisaadha. Recover emailii next jettuun yoo skip jettanii darbuu isin dandeessu. Haa ta'u malee akka filannootti yoo itti gashitan baay'ee bayeessadha jechuudha. Next erga jennee booddee lakkoofsa bilbilaa nu gaafata. Lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kanarratti gashitu jechuudha. Kan biyya kamiyyuu asirra ni jira. Biyya kam yoo taatan iyyuu asirraa sarchi gootanii kan biyya sanaa lakkoofsa bilbilaa irratti gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf keenya Itoophiyaa yoo waan ta'eef asirratti maal goona? Lakkoofsa bilbilaa itti gashitu jechuudha. Sana booddee next jettuun. Okay. Sana booda recovery mobile number keessan kanaan isinii fida. Next jettuun. Next erga jettanii booddee privacy and terms jedha. Waliigaltee Google account irratti jiran kanarratti agreementii kanarratti maal gootu agree jettuun jechuudha. Agree kan jettu kana asii click gootu jechuudha. Okay. Click erga gootanii booddee Google accounting keessan banameera jechuudha. Welcome isiniin jedha. Haala kanaan fakkeenyaaf welcome wantu barsiisaa isiniin jedhee haala kanaan isinii fida. Kun egaa Google accounting keessanidha jechuudha. Google accounting keessan erga banattanii booddee
Google account keessan erga banattanii booda gara yuutuubii keessanii yoo deemtan karaa salphaa ta'een banachuu dandeessu jechuudha. Kana booda gara yuutuubiitti deebina. Leetaas youtube.com jenna jechuudha. youtube.com erga jennee akkuma dura nuu fide sanatti nuu fida. Yookiin immoo asirraa seenuu isin danda'ama. YouTube kan jedhu kanarratti seenuu isin dandeessu, yookiin immoo akkanaan amma sarchi godhu kanarratti sarchi gootanii seenuu dandeessu jechuudha. Sana booda Google accountii erga banattanii YouTube hoomii kanarratti kiliik erga gootanii booddee haala kanaan isinii fida jechuudha. Sana booda bakka kanatti sign in kan jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. Sign in kan jedhu kanarratti kiliik haa gootu. Sign in erga jettanii booddee bakka kanatti maaltu jira? Akkaawuntii isin bantan sanatu mul'ata jechuudha. B jedhee bakka kanatti akkaawuntii isin bantan sun maalidha? Haala kanaan isinii banamee jira jechuudha. Kun akkaawuntii dura Google akkaawuntii keessanidha jechuudha. Sana booda maal goona? Create channel kan jedhu kanaan create goona jechuudha. Create channel kan jedhu kanarratti kiliik goona. Neemiin kanadha. Edit gochuu ni dandeessu jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf asitti edit gochuun ni danda'a. Chaanaalii keessan haala kanaan create goona jechuudha. This is YouTube chaanaalii keenya haala kanaan create gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana erga gootanii booddee kun chaanaalii yookiin immoo yuutuubii isin itti fayyadamtanii yuutuubii keessan egaa viidiyoo keessan irratti galchuudhaan hidhuudhaan waan barbaaddan ittiin hojjechuu kan isin dandeessanidha jechuudha. Kana booda pilaatfoormii kana gubbaa irratti viidiyoo gaggalchuudhaan akkamitti akka qarshii hojjettan kun steeppii isa jalqabaati jechuudha. Steeppii isa itti aanu viidiyoo biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Kanaaf koomentiidhaan akkasuma viidiyoo kanallee subscribe share gochuudhaan akka viidiyoota biroo argattan abdii guddaan qaba. Har'aaf asuma irratti dhaabbadha. Yeroo gaarii.